waasi godhanii sitti taphachu jiran malee ati paarturaanii miti. Dura ergama akkamii if laalime anuma immoo kabiraatii yoo cina laaltala wayyaa. Dhimma kiyyaaf rakkoo kiyyaaf haadha mana kiyyaatiif ilmaan kiyyaaf jettanii akka isin rakkatanii miira keessa galtanii waan aan jettan an nama isiniif hubatu ummaamza atilleen galatoomii naaf ulfaadhu naaf jiraadhu nagayni rabbii guddaa bakka ati jirtutti si bira haa jiraatu ijoollee tiyyallee akkasuma daa'imman kiyyallee rabbi nageenaatti haa ta'u nagee fayyaa rabbitti naaf haa ta'u rabbi naaf haa gurguddisu. Dhugumatti an dhalaa tana guutuu shirraa shakkeetiin jiraati. Eega jechuun rabbiin nagee si baase tuuna si gooloo si dhooyteeti akka malee waan ati hin fedhin waan ati yaadin soochichiftee sammuu si garagalchitee lamada tuuni si kuttee jechuun atan si geessuun siraaftee si geessite saboo. Siraaftee moo akkamitti si geessite? Nuti eessa dhabamee inni yaadu jira. Baara mul'atee jira. Baara mul'atee baara eessaa mul'ate yoo ta'an mul'ate adani mul'ate baara cinaa baara moggaa dhaabbatee viidiyoo guun waraabu. Kayechuun dhabnee sanaatana keessa jiramu bakka biraa jiramu gurbaan kun eessa kutenne haatii mana isaa fatiyaan ijoolleen isaa anis harka bal'oo kun namni hundi jechuun kan barbaadaa ture daawwattoota keenyallee barbaadaa turre jechuun gaa eessattiin eessaan argama eessa kutee gurbaan kun maa sagalee isaa jechuun olillee hin baafne takka maa viidiyoo nu marre bakka jiru kayenne alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo mul'atee jira. Eessaa mul'ate adan dhaqee adan bishaan afaan dhaqee kunoo baara afaan dhaqee achi mul'atee jira jechuudha. Miilaa laachi duuba ani jechuun wanni kuni hedduu takka na dibde daawwattoota keenya jechuun hogguu kan achi ilaaltan hedduu takka na dibde. Garuu alhamdulillahi baga mul'achuun isaa kuni bareedaadha. Ijoollummaan isaa tunu viidiyoo irratti akkanaatti kun fatiyaanis viidiyoo irratti akkanaatti arkuun waan gaarii takka jeetii yaada. Garuu gar tokkoon baar jechuun hogguu haasa'u nama gaarii nama beekumsa qabu nama ajaa'ibaa fakkaata. Garuu ammoo ani wanni na dhibee laata. Moo dhalaalummaa jechuun inni kan jala deemtu dhiiroo wayii waatti gooti. Shakkii osuma if wallaachisin inni kun akkumatti fi dhaluma jala deemuun kunu ani na dhibee bakka takka illee maaliif osoo Faatumaa jala kutee daraartuun yaamtee oguu akkas gootuun if qaanfachuu dhabuudhaaf if qaanfatee jechuun ol ba'ilee viidiyoo nu waraabuu sodaatee jenneeti maaliif hedduu takka jechuun isinis waan qaanii takka waan ajaa'ibaa takka jechuun isaas daleessiftee ifis irra daleeyitee wanni sanii hedduu takka nama dhibaa hedduu takka jechuun nama rifachiisa. Garuu ammoo amma hogguu jechuun adan dhaqee adan irraa jechuun hogguu mul'ata kana Faatumaa qaceelchuuf achi dhaquus Faatumaa wajji deemuuf achi dhaquus Faatumaa wajjin bashannanuuf achi dhaquus bishaan irra waan ajaa'ibaa jechuuf hin jiru. Hogguu kana ilaaltu mee daawwattoota keenya jechuun maal isin fakkaata? Faatumaa wajjin bashannanuuf adan dhaqee bishaan sana irra kan isiin hin gorsiisin hojii bashannanaa amma kun hin jira adan hin jira Faatumaan qaceelchuu achi dhaqee murtiin duraan jechuun muradhisan jechuun qaceelcheetiin jira Faatumaa gara biyyaatti hogguutu wanni kun qaceelche moo hin qaceelchine mee daawwattoota keenya jechuun tana gaabii isiniif hin dhiisa. Anamoo akka kiyyatti Faatummaan sanuu waatti gooteeti akkuma jechuun jala deemu sanuu gootee adan sanuu geessitee haadatti dhooytee ammas adan geessite adan irraa hoo gara kam geessuu deemti laata. Ijoolleen isaa tun as jirti haati mana isaa as jirti mee haadha manaallee hin yaadin haadha manaallee yoo tabiraa harkate haadha manaallee hin yaadin mee yoo tabiraallee harkasu ta'e haanni hariyaatu wayii dhaganii garuu lubbuun isaatis mul'achuunis nu bareedaadha. Garuu ammoo Faatumaan eega adan geessite doonii hojii horanii jechuun gara biyyaa deemuuf osuma isiinuu hin deemi yoo feetes isaatu nuun jee malee gara biyyaa deemuuf wayii emaluu deemanii walumaanuu namni adan hojii dhaqee gara biyyaatti sun wajjuma deema moo aadatti dhooteetu markisu jirti. Maaliif jechuun
Ani waan takka wanni na dhibani beekta. Deemuuf deemta hara biyya. Deemuuf deemta Faatumaa jechuun adan hojii dheeta jirta. Maaliif ijoollee ta'e fudhatini? Gara biyyaa hogguu deemtu kana misalan biyya deemtaaf ta'e nama nuti waan biraati miti. Adan dhahinaan bishaan bireerta. Bishaan kan dhugasiifte fiidiyoon haaraa gochuun asirraa jechuun Faatumaa Iskorteelis jechuun gaa hojuma horraa ta'etuuf deemta beekadha. Gara jechuun biyyaa emeluudhaaf. Takkaa'oo deemuuf takkaa'oo biyya galuudhaaf. Gaarii akka tokko tolchitee jirta. Sila jechuun roorroo jechuun barana sirra baatee amata meeqa jechuun si jirtu sanirraa ijoollee tanaa si dhiisu baattee haadha mana keetii tanaa si dhiisu baattee fudhatteetuma jechuun silaa walumaanuu baarka ceetanii jechuun waliin galtan taate nu bareeda ture. Ijoollee tanaa si dhiisuun asii deemtee adan dhaquun Faatumaan qeecelchachuu miti. Naa Faatumaan hojii yaa'u yaanaa gara biyyaatti. Immoo Faatumaa jechuun na fuutee jechi takka itti heerumeetiin jira. Akkaan ta'us hin beeku. Akkaan itti jechuun adan dhaqees hin beeku. Ammas akkaan gartee gara biyyaatti deemus hin beeku. Garuma Faatumaan deemtuun deema. Sayyoottee nuti ta'u. Akkasuma daawwattoota keenya salumatti loo yaqa. Namni biraa jechuun waamota kaa'u. Garuu ijoolleen teetuun hedduu takka akkas yaaddu akkas jaalattu atabbaa ijoollee teetiiti. Ijoollee teetana jechuun asitti jechuun dhiiftee gara adan ceetee lama dammoo Faatumaa wajjin gara baara gubbaa ceetee gara Itoophiyaatti bu'uudhaaf takkaa'oo galuudhaaf biyya abbaa keetti galuudhaaf hedduu takka gaariidha galuuf deemuunis. Silaa ijoollee fudhattee akkatti gaariidha. Haadha mana keetti wajjin roorroon tunuu asitti sirra turte. Roorroon tunuu asitti nu bancarsite. Eegaa siif deemtee adan qadeettu taate fateef ijoollees fuutee turaa jechuun silaa achumaan walumaanuu jechuun biyya teenyatti galtanii irra bareeda jeetii yaadaan. Gara fuulduraatti mee maal haa ta'ure? Hayyee geggeessite jennu Faatumaa. Adan Faatumaa acha dheedhaa jennu. Faatumaa geggeessaa jennu. Kara ijoollee teetii nagaan kara ijoollee teetii ol deebi'e. Ijoollee tee keessatti deebi'e. Gar tokkoon ijoollee tiyyallee hin jaaladhaa. Namni hin jaalatu jettanii akkana hin jaalattus hin jenne. Abbaan jechuun ijoollee ni jaalata. Akka jaalattus ni beekna. Garuu wayiisi jira. Wayiisi jira malee ijoollee teetuu asitti dhiiftee deemtee adan hin dheetuati. Ani waan takka taniin gartee ifumaafuu shakkii qabu. Daawwattoota keenya du'aa godhaaf. Dhugumatti baara jechuun sirrii jiru du'aa godhaaf. Silaa sirrii jiraate ijoollee asitti dhiisee jechuun adan dhaquun san ijoollee yaadachuu dhabuu isaa san gooloo wayii takka irra kaayanii baara Faatumaan haasawa malee shiish godhanii waan jiraniif intaltee jechuun itti qorrabattee khalaas maasalaama akka waan deemu jiruuti malee ammanni bakka kan jiraa'u ifuu hin beekne adan jiraa jechuun malee gara deemuus hin beekne ol deemuu deemta moo gara biyyaa deemuu deemta mee takkatti sanatti nu baase yoo gara biyyaa emeluu deemte gara biyyaa galuu deemte biyya abbaa keetti galuu deemte ol deemte akka ijoollee si fudhattu. Takkaa ijoollee jechuun waliin qabee ijoollee naatu sii fida akka ijoollee wajjin jechuun ijoollee fatee biyya galfattu. Isii irra kaayee jechuun gaggeessattemi yoo ol deebuu baatte anaatu achi sii fida. Akkamitti tanoo mee daawwattoota keenyatti dhaamsa jechuun komentii irratti nu barreessame. Maaliif namni kun ni rakkama. Ilmaan kun haadha abbaa malee guddachuu hin danda'an. Deemee achitti hafuunis ni mala. Gara biyyaa deemuunis ni mala. Yoo intaltee jechuun bishaan irra hin kaayin yoo doon irra hin kaayin achumaa qubachuunis ni mala. Inni akka keessa jiru if hin beeku. Shiis ta'ee waan jiruuf wayiitu jiratti waan san rabbiin jechuun gooloo san rabbi sirraa amanu Hamzaa kee ni jaalatta ijoollee ta'e ni jaalatta akka jaalattus ni beekna. Maaliif namni tokkos maaliif baara jechuun dilanuu jechuun dhalaa jala fiigee asii wajji
tun jala fiiga maalitti taatee haati mana isaa yoo nagaan jechuun haadha ilmaanii bira taa'ee guddifatoo warreen jiruusetti jira dhuguma san dhuguma. Oguta ka daraartu, oguta ka faate, oguta ka marre, oguta ka xiqqishoo, oguta ka haddoo, oguta wanni kun adduutu akka nama dhibde garuu wannummaan baar akkana si afaafachiisee jechuun si facaasee yaada ka'e jechuun waan si godhu jiru wayitus jira waan san yoo sirraa hiine malee hin taane. Dhugumatti an dhalaa tana guutuu sirraa shakkeetiin jiraati. Eega jechuun rabbiin nagaa si baase tuuna si gooloo si dhooyteeti akka malee waan ati hin fedhin waan ati hin yaadin soojichiiftee sammuu si garagalchitee lama daatuuni si kuttee jechuun adan si geessuun siraaftee si geessitee sababa. Siraaftee moo akkamitti si geessite? Nuti eessa dhabamee yaadu jira. Har'a kunoo bishaan afaan dheettee kunoo asiin jira faatee illee qaceelchee mixqishoo illee qaceelchee oggoottee du'aayin ogootu jechuun alhamdulillah rabbil aalamiin du'aayin haaqee baramtu du'aayin ta'ii fi gootu san gartee taramaafillee bootu san suma ol deemtu ijoollee biratti suma ol deemtu tarmus ol deemtu rabbi haa godhu. Akkasitti irra bareeda. Ijoolleen teetii fi haati mana keetiitti hojii yoo nagaan teessan irra bareedaadha. Ammallee achi keessallee ooltee hin bulinii gara ijoollee teetii gara haadha mana keetii ol deemiti nagaan jechuun ijoollee ta'e guddifadhuun sin jaa an dhaamsa kiyya qarmaa isin dhaama daawwattoota keenya jechuun isinillee dhaamaa fi an kanaan dhaameef jira. Garuu immoo shiishin yoo jechuun si jiraatte egaa ishiin si biraa akka deemtu taate moo fuutee qexeeffatte moo seerumtee kutte moo jechuun wamma adda addaa si gootee kutte akkuma tun si goote sanis si goote. Eega jaalattee jechuun maan fuudhirree hogguu gara Itoophiyaa jechuun qajeelchite maasis jaalattee jechuun gara Itoophiyaa yoo seeftee hoo jala. Oon bishaan usan irraa shakkeessin jira bishaan isa irraa qorin garuu baara. Kanaati ani waan hin jiru qabu akkuma tunis goote sanis goote. Akkuma daraartuun goote faaxees goote. Tunis wallaalchiftee waa hojjechiiftee akka malee goote jechuun gurbaan shiis jee asii qote. Sunis fuutee asii kun adan bira geessitee adanitti darbitee biraa qotte. Moo lafa sambisan ka tunis sochiifte waan biraas daleessifte sunis jechuun adan baara cirasa darbitee qotte amma ati lafatti haftee jechuudha amma fatihaa qofa barsiisa baaftu bar haadha ilmaan keetii qofa tasin darbine bar haadha ilmaan keetii qofa tas jaalattu bar tasin darbine fatihaa qofaa bar haadha hamzaa qofaa bar akkas beeki tunis akkas malee si goote sunis baara ciratti jechuun si darbitee adanis si darbitee si biraa deemuun adanis si darbitee si biraa deemuun ibsigasii tilaa kilaas sumatti taphatan jechuudha waasi godhanii si taphachuu jiran malee ati paarturaaniiti miti dura ergama akkamii if laalime baadhaanuma immoo kabiraatii yoo cina laalchala wayyaa na dhibee baran an na dhibee rabbi nagaa saafitu du'aa isii qoona rabbi nagaa saafitu dafii qottu immoo arra boruun jinii dafii qottu talmaan siidhaamaati asmaan wasalaamu